Ashamaa akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota chaanaalii Afrooteek Baga Nagaan deebitanii dhuftanii namoota haaraa yoo taatan chaanaalii kana subscribe godhaa. Warri maatiiwwan Afrooteek taatan immoo Baga Nagaan dhuftanii anaa dhufu. Har'a akkuma yeroo kaanii odeffannoo teekinoolojii waliin walqabatan isiniif qabadhee dhufeen jira. Har'a maal qabattee dhufte yoo naan jettan hadha waa'ee bilbila iPhone 11 irratti warqii dabalamee iPhone hojjetamedha. iPhone 11 Pro kan jedhamu fi iPhone 11 Pro Max. Kan irratti warqee dabaluudhaan akkasumas illee diyaamandii dabaluudhaan gatii guddaadhaan kan gurguramu bilbilli haaraan tokko biyya Raashiyaatti hojjetameera. Odeeffannoo kanas hin faan qoodadhaa hanga sagantaan kun dhumutti ana wajjiniin turtii gaarii. Kaampaniin biyya Raashiyaa Kavariyaa jedhamu bilbila iPhone 11 Pro fi iPhone 11 Pro Max irratti warqii kaaraatii 24 fi diyaamandii 137 dabalee hojjechuudhaan yookaan gurgurtaadhaaf dhiyeesse. Bilbilli kun dugda isaa irratti sa'aatii mechanical traditional analog kan qabu fi akkasumas sa'aatii analogii warra kaanii kan maanuwaaliidhaan yookaan naannessuudhaan kan guutamudha. Wanti hundisaa sooftiweerii fi haardweerii isaa iPhone 11 Pro irraa waan addaan qabu. Kaameeraa, baatirii laayifii fi akkasumas illee diizaayinii isaa wanti irratti dabalame hin jiru. Garuu warqee fi diyaamandii dugda isaa irratti dabalamuudhaan diizaayinii haaraa qabatee dhufee jira. Bilbilli kun tokkoon isaa giraama 432 kan ulfaatuu fi tokkoon isaa amma ulfaatina iPhone 3 caalaa jechuudha. Wayitan viidiyoo kana waraabutti iPhone 11 Pro'n storage gigaabaayitii 64 qarshii doolaara Ameerikaa 78,900 storage gigaabaayitii 256 immoo doolaara 79,310 storage gigaabaayitii 512 immoo qarshii doolaara Ameerikaa 79,720 akkasumas versionii guddaan isaa inni bal'aan akkuma beekamu iPhone 11 Pro Maxin kaameraa 3 duubara kan qabuu fi saayiziidhaanis guddaa waan ta'eef akkatuma kanaan warqiin dugda isaa irratti illee dhoobamu waan guddaa ta'eef qarshii isaa tokkoon isaa iPhone 11 Pro Maxin kun gigaabaayitii 64 qarshii doolaara 84,470 gigaabaayitii 256 immoo 89,790 akkasumas illee gigaabaayitii 512 qarshii doolaara Ameerikaa 90,200 bilbilli kun maaliif barbaachise jennu akkuma beekamu biyyoota kanarratti yookaan addunyaa kanarratti namoonni lakkoofsaan muraasa ta'an baay'een isaanii soorii yookaan qarshiin biiliyeena doolaara miiliyeena biiliyeena lakkaa'amu kan qabaatan jiru. Kana jechuun immoo soorummaa isaanii agarsiisuudhaaf wanta hedduu irratti wanta warqii dabalanii hojjetu. Fakkeenyaaf biyya Arabaa keessatti namoonni konkolaataa isaanii illee teessuma konkolaataa isaanii warqii irraa kan hojjetanii jiru. Akkasumas sa'aatii isaanii kan warqii irraa hojjetanii itti fayyadaman jiru. Kana jechuun egaa namoonni sooreyyiin lakkoofsaan muraasa ta'an kunniin soorummaa isaanii agarsiisuuf yookaan immoo garaagarummaa namoota biraarraa qaban agarsiisuuf jecha bilbila isaanii irratti kana dhoobsisanii yookaan warqii kana dugda isaa irratti akkasumas diyaamandii kana dabalanii itti jiru bitanii itti fayyadamu jechuudha. Yeroo keessan kennitanii waan hordoftaniif baay'een isin galateeffadha. Viidiyoowwan kanneenii fi kanneen biraa gara fuulduraatti hojjedhu akka dafee isin dhaqqabuuf chaanaalii kana subscribe godhaa. Namoota hiriyoota keessaniif illee akkuma kana qooduudhaan yaadammoo yoo qabaattan koomentii irratti akkanaaf barreessitan isiniin jedhaa. Amma viidiyoo biraatiin wal arginutti yeroo gaarii qabaadhaa. Torban gaarii.